Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee fi waajjirri bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Shaggar gama raawwii hojii qindoominaa ji'oottan 9 darbanii waloon qorataniiru. Waggoottan 4 darban yakka ittisuu fi nageenya waaressuuf hojiin qindoominaa magaalota lameeniin hojjetame bu'aa qabatamaa argamsiisu waltajjicha irratti kan dubbatan hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaan gurmaa'insi nageenyaa cimaan Finfinnee fi Shaggaritti deeggarsa uummataa jabaan dabaalame hawaasa abbaa nageenyaa taasiseeras jedhan. በአዲስ አበባ ከተማ የሰላም ሰራዊት በሸገር ከተማ ደግሞ ጋቸና ስርና magaalaa Finfinneetti raayyaa nageenyaa Shaggaritti immoo gaachana sirnaatiin uummanni abbaa nageenyaa ta'uusaaf gurmaa'insa agarsiistuu ta'an uumnee nageenyi waaran magaalota lameenittuu akka uumamuuf hojjenneerra. Hojimaanni qindoominaa kun jabaa ta'uu isaatiin rakkoowwan uumaman dandeettii salphaatti to'achuu keenya ol nuuf kaaseera. Yaalii nageenya booressuu qaamolee garaagaraas tumsa waloon yeroo kamuu caalaa akka hin milkoofne taasisneerra. Qindoomina dhaabbilee tasgabbii magaalota lameeniin hawaasni yaaddoo nageenyaarraa bilisa ta'ee jiraachuuf danda'eera kan jedhan aadde Liidiyaan alseerummaa dameelee garaagaraa to'achuutti dabalataan addatti magaalaa Finfinneetti hanga yakkaa mudatu dachaan hir'isuun kan danda'ame ta'uu seeran. በከተማችን አዲስ አበባ ላይ በበጀት ዓመቱ የወንጀል ምጣኔን ስንመለከት 47% hangi yakka magaalaa keenyaa Finfinneetti uumamuu bara baajata kanaa dhibbeentaa 47 hir'isuu kan danda'e qindoomina waloo jabaa Shaggar waliin hojjenneen ta'uu isaa ibsuun fedha. Alseerummaa fi yakkoota garaagaraa gama ittisuutiin meeshaaleen waraanaa hedduun ragaaleen sobaa fi kanneen biroo hedduun hordoffii fi opereeshiniiwwan jajjaboo deeggarsa hawaasaan dabaalamaniin to'achuuf dandeenyerra. Daballii gatiin barbaachisne gama to'achuu fi daldala seeran alaa ittisuunis raawwiin galmaa'ee olaanaadha. Qindoomina magaalota lameeniin hojiiwwan misoomaa gurguddoo nageenyaaf tasgabbii guutuun milkeessuun danda'ameera kan jedhan immoo kantiibaa ittaanaa fi qindeessaa kilaastara dinagdee magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgalooti. Waliin ta'uudhaan diina looyee galuu barbaadu bifa adda addaatiin as seenee fedhii isaa halkanii guyyaa gufachiisu magaalaa Finfinnee keessatti akkasumas isbir dabree guyyaa guyyaan hawwii fi dheebuu aangoo irraa kan qabu waan adda addaa faarsaa kan ture. Tasuma yaaduu akka hin dandeenye hojii guddaan hojjetamee jira. Hojii kan keessatti gaheen poolisii keenyaa, gaheen milishaa keenyaa, gaheen qaamolee nageenyaa gaachana sirna dabalatee hundaa ol ammoo abbaa nagaa kan ta'e uummanni keenya hojii guddaa hojjechuu isaatiin magaalaa Finfinnees magaalaa nagayaa, magaalaa Shaggaris magaalaa nagayaa akka taatu gumaacha guddaa godhee jira. Milkaa'inni tumsa waloo jabaan argame onnachiisaa ta'uu kan dubbatan hirmaattonni waltajjichaa filannoon dhufaa jiru nagaaf tasgabbii guutuun akka gaggeeffamuuf caalmaatti hojjechuuf qophii ta'uu isaanii EMN Pilaasitti himaniiru. Bara haaraarraa kaasee ayyaanota gurguddaa hedduu dabarsineeti kan jirru qindoominaan hojjechuu keenyarraa kan ka'e aggaammiiwwan diinni kallattii garaagaraatiin magaalaa lamaan irratti xiyyeeffatee jiru fashaleessuudhaan nagaa waaraa magaalota lamaan gidduutti buusneeti kan jirru. Gama biraatiin hojiiwwan nageenyaa waliin hojjenne keessatti yakkoota armaan dura yakkoota daangaa irratti yakka saamichaa, yakka reebichaa fi yakka hanna namaa kaasee hanga konkolaataatti raawwatamu waliin hojjechuudhaan hambisneeti kan jirru. Fuuldurri keenya akkuma beekamu filannoon marsaa 7ffaa nagaa haqa qabeessaaf iftooma akka ta'uuf keessattuu qaamolee nageenyaarra nageenya filannichaa eegsisuu irratti hojii bal'aatu eegama. Kana irratti waliin karoorsinee jirra. Waliinis hojjechuudhaaf qophii xumurree jirra. Kanaan duras hojiiwwan hojjetaman hedduun jiru. Kanaaf filannoo haqa qabeessa, filannoo nageenyaan akka xumuramuuf hojii bal'aanii fi bobbiin kennamee jira jechuudha.